Manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii birmadummaa bilisummaa siyaasaa fi tokkummaa biyyaalessa Itoophiyaa kan kabaju ta'uu beeksiseera. Mootummaan qaamota aangoo barbaachaa fi maqaa saba Oromoo balleessuu irratti bobba'uun jeequmsa uumuuf socho'an seeratti dhiyeessuu akka qabu gumiin abbootii gadaa Oromoo gaafataniiru. Ameerikaan waggoottan 10 booda qilleensa gubataa indaastirii ishee keessaa baasuu dhibbantaa 50 hanga 52 hir'isuuf kutachuu beeksisteetti. Akkam bultan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu ganama kanaaf qindeessanii isinitti himaa oduu waliin Anabaamaa Mootii turtiin keessan waliin haa ta'u. Yeroon galmee filattootaa 7 dheerachuusaa boordiin filannoo biyyaalessaa beeksiseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa galmee filattootaa ilaalchisee ibsa kenneera. Hanga kaleessa waliigalaan filattoonni miiliyoona 18 fi 400 fi 27 fi 239 kaardii filannoo fudhachuu boordichi ibseera. Naannoo Affaarii fi Somaaleetti galmeen filattootaa duubatti hafee eegalamuu isaatiin naannolee lamaanitti torbee 3 akka dheeratus murtaa'eera. Waliigalaan kutaalee biyyattii hafanitti ammoo adeemsi galmee filattootaa sababoota garaagaraatiin harkifachuu isaatiin torbee 2 dheerachuun eebila 29 bara 2013 akka xumuramu murtaa'eera. Godinaalee sababa rakkooleen nageenyaa galmeen filattootaa keessatti hin eegalamin godina Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Qeellam Wallaggaatti eegalchiisuuf sosochiin taasifamaa jiraachuus boordichi beeksiseera. Hojiin galmeessa filattootaa jajjabeessuu fi paartileen siyaasaa, miidiyaaleen fi waldaaleen siivikii tattaaffii taasisan cimsuu akka qabanis boordichi hubachiiseera. Sagantaan cufiinsa kadhannaa biyyaalessaa raawwatameera. Sagantichi qindeessummaa gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaatiin torbee tokkoof gaggeeffamaa turuun isaa kan yaadatamudha. Sagantaan kadhannaa mata duree amantaa keenya nageenya keenyaaf jedhuun gaggeeffamaa ture kaleessa gargaraa sirni cufiinsa isaa gaggeeffameera. Saganticha irratti ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa dabalatee hooggantoonni mootummaa olaanoo fi dureewwan amantaalee Itoophiyaa argamaniiru. Manni marii federeeshinii qorannoo qoodinsa galii naannolee irratti mari'ateera. Dhimmicha irratti qorannoowwan 4 dhiyaatanii irrattis mari'atameera. Qoodinsa galii gama mana maree federeeshinii raawwatamu irratti hanqinoonni jiraachuunis eerameera. Hanqinoota jiran qorannoon sirreessuun qoodinsa haqa qabeessa akkasumas walga'iinsa misoomaalee bu'uuraa irratti haqummaa fi iftummaa mirkaneessuun murteessaadhas jedhameera. Afyaa'iin mana maree federeeshinii Adam Faara jalqabbiiwwan riifoormii mana marichaa hanga ammaatti jiran jajjabeessoo ta'uu himaniiru. Manicha irratti pirezidaantonni naannolee fi hooggantoonni mootummaa federaalaa olaanoon hirmaataniiru. Manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii birmadummaa bilisummaa siyaasaa fi tokkummaa biyyaalessa Itoophiyaa kan kabaju ta'uu beeksiseera. Miseensonni mana marichaa ibsa baasaniin mootummaan Itoophiyaa tattaaffii deeggarsa namoomaa naannoo Tigraayitti jalqabsiisuuf taasisuu kan dinqisiifatan ta'uu ibsaniiru. Deeggarsa namoomaa bifa qindaa'een qaqqabsiisuu fi tattaaffiin taasifamu jajjabeessaa ta'us rakkoon namoomaa naannicha keessa jiru ammas yaaddessaa ta'uu manni marichaa eereera. Dhaabbileen deeggarsoota idil-addunyaa ulaagaalee deeggarsa yeroo ariifachiisaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii hordofuun deeggarsa Itoophiyaaf taasisan akka cimsan waamicha dhiyeessaniiru. Sarbamni mirga namoomaa naannichatti qaqqabee mana marichaa daran kan yaaddesse ta'uu ibsuun yakkamtoonni seeratti akka dhiyaatan qorannoon akka gaggeeffamu gaafateera. Naannichatti nagaa fi tasgabbiin akka bu'uuf tattaaffii gamtaan Afrikaa fi mootummoonni misooma baha Afrikaa IGAD taasisan manni marichaa kan deeggaru ta'us beeksiseera.
Gariin abuutu hedduun isaanii gara alaatti ba'uu fi wayita yaalan barbadaa'uu fi muraasni ammoo holqa turanitti deebi'u ministeerri raayyaa ittisa biyyaatti qindeessaa olaanaan ijaarsa humna waraanaa Leetinaar Jeneraal Baacaa Dabalee ibsaniiru. Leetinaar Jeneraal Baacaa Dabalee ibsa kennaniin Gariin abuut kun yeroo ammaa kana karaa ba'umsaa waan dhabeef raayyaa ittisa biyyaa akka seenee ni barbadeessa jedhaniiru. Gariin abuut hedduun isaanii gara alaatti ba'uu fi wayita yaalan tooftaa waraqaa eenyummaa maqaa Oromootiin qopheeffatanii akka ta'es dubbataniiru. Leetinaar Jeneraal Baacaa Dabalee መታወቂያ ሰጥተው ኪሳቸው ውስጥ ከተው እነዚህን ይዘው ሱዳን ለመግባት ነበር። በጣም ጥቂት የቀሩ ካልሆነ በስተቀር በሙሉ ተደምስሷል። Waraqaa eenyummaa maqaa Oromoo qabu loltoota isaanii kennanii karaa Sudaan ba'uuf ture. Loltoota xiqqoo hafe yoo ta'e malee guutumaan guutuutti barbadaaniiru. Gareen kun gara biyya alaatti ba'uufis qophii guddaa taasisanii ture. Nuti erga isaan loluu eegalleetii ji'a 5 ta'ee jira. Itoophiyaan raayyaa ittisa biyya isaatiif amanamoo ta'e qabdi. Raayyaa uummata isaatiif lubbuu isaa kennuu qabdi. Kutannoon kun ammoo Itoophiyaa jaalachuu waan ta'eef kanaafuu raayyaan ittisa biyyaa keenya gootummaadhaan Juntaa gurmaa'ee holqa keessa biyya alaa ba'uudhaaf karoora cimaa baafate irratti qophoofnee kutannoodhaan itti ciccinee rukutuu dandeenyeerra. Kana booda warra hafan raayyaan keenya kutannoo fi obsaan iddoo isaan seenan seennee qabuudhaaf kutannoon hojjetamaa jira. ከገቡበት ቦታ ገብቶ ለማውጣት ሰራዊታችን በቁርጠኝነት እየሰራ ነው። Naannoo Tigraayitti helikoophtarri mootummaa irratti gariin abuuti haleellaa raawwateera odeeffannoon jedhus soba ta'uu dubbataniiru. ትግራይ ውስጥ ሄሊኮፕተር ወድቀዋል። ሄሊኮፕተሩን እኛ መትተን ጥለነዋል ብለው አውጥተዋል። ይሄ ብቻ ሳይሆን በውጊያ ውስጥ በድሮን ያቃጠልናቸውን ታንኮችና መኪናዎች ከየመንገዱ አሁን Tigraay keessatti helikoophtarri waraanaa kufeera. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay nutu rukutee kuffisee jedhanii odeessaniiru. Kana qofa osoo hin taane nuti dirooniidhaan kan rukunnee guggubaa turre taankota konkolaattota waraanaa nutu rukutee jechaa jiru. Kunis kan ta'e amma neetwoorkiin waan hojjeteef isa nuti rukunne suura kaasanii miidiyaalee hawaasaa irratti gallakkisaa jiru. Helikoophtarri keenya kan kufe rakkoo teeknikaa isa mudateeni malee isaan miti kan rukutee kuffise. Kun immoo ni mudata. የኛ ሄሊኮፕተር እነሱ መትተው ይጣሉታል። በራሱ የቴክኒክ ችግር ክራሽ አድርጓል። ይሄ ያጋጥማል። Leetinaar Baacaa Dabaleen axaayee fi iddoowwan tokko tokkotti torbiin muraasaa dura haleellaa lammiilee irratti qaqqabee fi gaddatti dhaga'ame ibsuun walitti bu'iinsa sana keessatti humna galmaa'eetu wal waraansa kana keessa jira odeeffannoon jedhu soba jedhaniiru. Koomaand poostiin hundaa'ee namoota badii kana uumessi seeratti akka dhiyeessu ibsanii jiru. ኢትዮጵያ አካባቢዎች በተለይም ሰሜን ሸዋ አጣዬ በተፈጠረው ግጭት Kutaa Itoophiyaa shawaa kaabaa axaayyeetti walitti bu'iinsa uumameef lubbuu badeef gaddaa nutti dhaga'ame ibsanna. Gocha kanaan namoota buqqaanii manni jalaa gubate nuti raayyaan ittisa biyyaa humna keenyaan lubbuu keenya kenninee uummata tajaajilaa jirra. Amma akka mana keessanitti deebitan qophii xumurree jirra. Dhimma kana wal qabatee naannoo Amaaraa godinaalee 3 aanota 9 fi magaalota 5 keessatti koomaandi poostiin qaamolee seeraa hirmaachisee hundaa'eera. Koomaandi poostiin kunis namoota badii dhaqqabsiisan gadi bu'anii hanga aanaa fi gandaatti to'annoo jala oolchuudhaan seeratti dhiyeessuuf kallattiin kennameera. Axaayyeetti seera kabachiisuuf raayyaan ittisa biyyaa fi humni addaa Amaaraa walitti bu'aniiru oduun jedhus sobadha. Godina saba Oromoo keessas walitti bu'iinsi axaayyeetti mudateen qaama hidhateetu meeshaa addaa hidhatee raayyaa ittisa biyyaa waliin wal lole kan jedhames kun sobadha. Qotee bulaadhuma qofaadha. እስካሁን ድረስ አጣዬ ላይ የታጠቀ የሰለጠነ ዩኒፎርም ያለው ምናምን ሰራዊትን የገጠመ የለም። Kaardii filannoo fudhachuun hiree ofii murteeffachuudha jedhani pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Ginciitti argamuun kaardii filannoo marsaa 6ffaa fudhataniiru. Hawaasni olola gareewwan garaagaraa fi gurra osoo hin kennin filannicha irratti dammaqinaan akka hirmaatus dhaamaniiru. Filannoo filachuun ce'umsa dimokiraasii fi bu'uura ta'us eeraniiru. Pirezidaanti Shimallis magaalaa Ginciitti kaardii filannoo erga baafatanii booda hojiilee misoomaa garaagaraa daawwataniiru. Aanaa Dandii ganda Jaawee Burriitti argamuunis oomisha qamadii daawwataniiru.
Mootummaan qaamota aangoo barbaachaa fi maqaa saba Oromoo balleessuun irratti bobba'uu fi jeequmsa uumuuf socho'an seeratti dhiyeessuu qabaa jedhanii gumiin abbootii gadaa Oromoo. Gumiin abbootii gadaa Oromoo haala yeroo irratti ibsa kennaniiru. Mangistuu akkuma hordofe. Gumiin abbootii gadaa Oromoo haala yeroo irratti ibsa miidiyaaleef kennaniin hiriira naannoo Amaaraa irratti dhaadannoon gaggeeffame tokkummaa sabaaf sablammoota biyyattii kan bakka hin buunedha jedhan. Sabni Oromoo fi Amaaraa yeroo dheeraaf nagaan waliin jiraataa kan ture ta'uu kan ibsan abbootiin gadaa seenaa saboota lamaanii keessatti yeroo jalqabaatiif Oromummaan haa badu jechuun hiriira ba'amedhas jedhaniiru. Gumiin abbootii gadaas gochi kun kan badaaleffamuu qabudhas jedhaniiru. Jecha immoo odduu kana dhaga'uu jiru. Jecha gadhaladhee gana guddadhee harrii baasee dhaga'een been jecha eenyummaa namaa tuqu garuu akkuma fedhetti warri siyaasaa waan fedhellee waliin jedhuu hin danda'a malee gocha immoo eenyummaa namaa tuqee eenyummaa namaa arrassu sun eenyummaa namaa abaaru sun jecha hin barbaachinne. Jecha amaarti jetti jedhee irraa een. Oromoon saba hoggantoota Oromummaan sonsa inni of keessatti qabu san sonsi inni of keessatti qabu sun sabaaf sablammii of keessatti hammatee waarratee moggaafatee ilma bitimaa godhatee ilma gurdaa godhatee ilma meedhichaa godhatee Oromoonfatee waarratee wajjin jiraata jechaadha. Oromoon wajjin Oromummaan sani jechuudha. Akkasitti wajjin jiraata sabaaf sablammii kana diinalleen akkasitti wajjin jiraataa ture. Oromummaa hin balleessin hoggattoo jaan wanti Oromoo keessa jiru sabaaf sablammiin kamiyyuu hin bada jechuudha. Namni marruu qixxaatee biyya sanarratti waliin haa jiraannu jenne malee olaantummaa nutu nama mara caalan jenne. Jarri bara maraa isiin nama mara caala. Olaantummaa nurratti barbaaddi. Sun waan dhumee dabre eegana wanni du'een kaatu. Qaamoleen sirna olaantummaa saba tokkoo deebisuuf socho'anii fi yaadii taasisaa jiranis daandichi waan isaan hin baafneef tokkummaa fiduu irratti hojjechuu qabus jedhan. Gochii fi dhaadannoon hiriiricha irratti geggeeffames qaamota aangoo barbaacha socho'an malee saba Amaaraa kan bakka hin buune ta'us himaniiru. Jecha akkasii Oromoon jedhaman seenee nami jedhe sun yoo jiraate akka kiyyan nam suni nami hiriira san bahee waa akkasii dubbate irraa goraa dogongora guddaa. Namni sun yoo akka ilaalcha kiyyaatti mataa kiyyaatti nama Amaarallee bakka bu'u miti. Har'a paartiidhaan warra ummata bal'aa Amaaraa kanallee namni akkana godhu warri biyya tana diige Oromoo tahee Amaara tahee paartii siyaasaa aangoo ifiitii jecha. Biyya kana wal nyaachiftee ifii jiraattee nutti aangoo warra barbaadu. Oromoon saba bal'aa fi obsa guddaa qabudha kan jedhan abbootiin gadaa gochaawwan gara jabummaa sabicha irratti raawwatamaa ture tuttuquun sabicha xiqqeetti galchuu fi hojiin hojjetamu kan biyya hin ijaarre ta'uu qaamni hundinuu beekuu qabas jedhaniiru. Mootummaanis dhimmicha qorachuun qaamota gochaa biyya diiguu raawwatan paartii kamirraayyuu tarkaanfii seeraa irratti fudhachuu akka qabus gaafataniiru. Wanna biyya diigu wanna darbee warratee immoo leelaa duraan immoo sablammii wal godhesan immoo leelaa walitti kaasanii madaa wal tuttuqan. Bu'aa siyaasatii jedhanii sabni kun wal balaaleffatee hin beeku. Walitti kanatti gadi bahee saba tokko hin balleessina jedhe. Warri mootummaallee nagaa biyya tanallee tasgabbeessanii warra ammoo kaleessa hiriira baasisee Oromoo arrabsiisee saba lamii gugurdaa kana kan waliin qubatu addaan diiguuf waan kana raawwatellee mootummaan tarkaanfii seeraa itti haa fudhattuu jenna. Uummanni Oromoo seenaa waliin jireenya sabaaf sablammoota biyyattii waliin qabu cimsuun tokkummaa isaa jabeeffachuu akka qabus abbootiin gadaa kun dhaamaniiru. Barsiisonni Yuunivarsiitii Bulee Horaa Itoophiyaan dhimma hidha haaromsaa irratti qoodinsa haqa qabeessa dhugoomsuu fi carraaqaa jiraachuu himaniiru. Olaanaa Yaaddisaa gabaasa dabalataa Bulee Horaa nu ergeera. Sadarkaa guddina dinagdee biyya keenyaa keessatti jijjiirama addaa fida jedhamee kan abdatame hidhi haaromsa Itoophiyaa dhiibbaan biyyoota Gibxii fi Sudaan qooda yaada waliigaltee fiduu wantoota garaagarummaa dhalchuu danda'an irratti xiyyeeffachuun dhugaa Itoophiyaan qabdurraas qoollifataniiru. Dhimma kanarratti ETV waliin turtii kan taasisan Yuunivarsiitii Bulee Horaatti barsiisaan muummee barnoota haayidrooliksii fi water resource engineering Waggaarii Ijjiguu Caalii Itoophiyaan adeemsa hangaammaatiin seera idil-addunyaa eeggattee adeemaa jirti jedhani. Itoophiyaan waan haaraa kalaqxee yookiin immoo waan hin jirre akka jiraatamu goote sun taane qabeenyuma kiyyatti haaluma biyya addunyaan itti fayyadamu kanatti fayyadaman
Inni lammataan yoo fudhatte Eeshiyaa keessatti bishaan guddaan Eeshiyaa keessa kutee darbu walii galanii biyyoon ollaa jiranii biyya sana keessa jiranii akkuma kana haala kanaan fayyadamaa jiran jechuudha. Bishaan kun haayiroopaawurii fayyadamuudhaaf yoo guute biyyoonni gajjallaa sodaa qabanii waan jedhu kanarratti tarii akkuma hangafa siin jedhee kan nyaatee baree yaa wanumatu nyaata kan jedhee mi'eeffatu baay'eetu jira. Akkuma siin jedhee jaarraa tokko olii fi Itoophiyaan lafuma ishee irraa darbuyyuu malee bishaan parsantii 85 maddisiisu kana fayyadamaan ture. Warreen daawun istiriimii yookiin immoo gajjallaa irra jiran kana bishaan kana waan fayyadamee baraniif fakkeessaniiti uummata kakaasuudhaa fi uummata biyya sana kakaasuudhaa fi shakkii kanaan politikaalii fayyadaman malee dhuguma bishaan kun isaan fayyadee isaan miidheeti argama wanni jedhu waan dhugaarraa fagaatedha. Dhiibbaa dippiloomaasii uumuudhaaf biyyoonni lamaan itti yaadanii hojjechaa jiru. Kanaan addatti sodaan biraa isaan dhiyeessan kamiyyuu fudhatama hin qabusii kan jedhan ammoo yuunivarsiitichatti barsiisaa muummee haayidrooliksii fi water riisoorsi injineringii kan ta'an Hidina Qaachoo Waadaati. Yeroo bishaan fayyadamtu kana daawun istiriimii irra namoonni jiran akka miidhamneef gootee fayyadamaa jirti tokko. Lammaffaa daayivarshiniin isiin fayyadamte daayivarshinii gara biraa deemu don ta'ini daayivarshinii laga guutee deebee gara sarara isaatti seenee gara isaanii kan deemudha. Yoo kana ta'e warri daawun istiriimii miidhamanii. Fakkeenyaaf Itoophiyaan gadi isheen fayyadamaa jirtu seera bishaanii keessatti waa lamatu jira. Akka saayinsii bishaaniitti yoo lafa sii kaa'ee consumptive use and non-consumptive kan jedhu jira. Consumptive use gaafa jennu yuuserii daawun istiriimii irra jiran yookiin immoo fayyadamtoota gajjallaa irra jiranii miiteeti bishaan kana hunduma isaa daayivert gootee gara haayidroopaawuriitti jijjiiruu kan jedhu. Inni lammataani non-consumptive use kan jedhu immoo daawun istiriimii irra kan jiran yuuserii sanaaf haga isaan barbaachisu sheer gootee fi qabeenya kee kana immoo atis fayyadamuu kan jedhudha. Isa kana keessaa Itoophiyaan kallattii kamiin qabattee jirti yookiin daareshinii kamirra jirti yoo ta'e wanumti saayinsii jenna nuti baay'ee kallattii baay'inaan waan baay'inaan hafamuu danda'a. An saayinsii jiru gaafa laalu nen konsumtiifiidha Itoophiyaan kan fayyadamuu barbaadde jechuudha. Maal jechuudha warra gajjallaa jiranis akka miineef warra ofiis immoo gararraa jirtu kana faayidaa irraa argachuudhaaf dhimma dinagdeedha waan taateef rakkoo jirtu keessaa ba'uudhaaf kan karoorfatte natti fakkaata. Gama biraatiin ammoo dhimmi hidhaaromsa kanaa sodaa wal dorgommii dinagdee fuulduratti dhufuu danda'us of keessaa qabaachuus malaa jedhu hayyootni kunneen. Tokkoffaa bishaan kuni humna ibsaa nuu ta'a. Humna ibsaa kana gurgurannee fayyadamuu dandeenya. Ikoonomii argachuu dandeenya. Ikoonomikaalii karaa misirri daangaa yookaan paaraalaalii misirri deemtu kana keessa deemuu dandeenya nuti tokko. Yeroo kun ta'u maaliif bishaan keenyatu nu guddisaa jechaadha. Bishaan keenyatu qabeenya nu ta'a jechaadha. Lammaffaa bishaan keenya kun immoo deebi'ee maal nu ta'a lafa nu misoomsee lafa jallisii ittiin hojjennee dandeettii yookaan argamsa midhaan nyaataa kana guddifachuu ni dandeenya jechaadha. Miirri hanga dhumaatti kan kootii jedhus hidha kana duukaa itti fufuu akka qabus hayyoonni kunneen dhaamaniiru. Hidha guddicha Abbayyaa yookiin immoo Reenasaansi Daamii kan jedhamu kuni anaanis dabalatee isiinis dabalatee hunduma dursayyuu biyya Itoophiyaa kanaatiif maalidha? Ispaanaal koordiidha yookiin immoo lafee dugda keenya akka ta'e namni beekuu qaba. Maaliif dinagdeen biyya keenya beekamaadha. Abdii dinagdee biyya keenya kan ta'e immoo Reenasaansi Daamii kanadha waan ta'eef namni kamiyyuu kan kooti kan jedhuuni itti seenuun dirqama. Amma sadarkaa amma jirru kana keessatti Itoophiyaan maal qabdi? Abbayyaa qabdi. Kanaaf namni hunduu waa'ee Abbayyaa kanarratti rafeen bulu jedhee yaada. Guutiinsi marsaa lammaffaa kunillee akka haala nagaatiin geggeeffamu abdii qaba. Hayyootnis ta'ee kutaan hawaasaa hunduu waan gochuu danda'aniin hidha kana waliin dhaabbachuu qabu si jedhameera. Gabaasa qindaa'eef Olaanaa Yaaddessaa Yuunivarsiitii Bulee Horaarraa. Hojiin hidha haaromsaa hanga xumuramutti tumsa hidhichaaf taasisan cimsanii kan itti fufan ta'u jiraattonni magaalaa Jimmaa himaniiru. Yaada jiraattota magaalattii Mallasaa Amdee Jimmarraa nu erga akka taanutti dhiyaata. Kanaan dura hojjetaa mootummaan ture. Yeroo hojjetaa mootummaa tures laga Abbayyaa ijaarsa laga Abbayyaatii fi maallaqa buusaa ture jechuudha. Mindaarraa ji'a ji'aan kutaa ture jechuudha. Maaliif lagni Abbayyaa nuyi fi wanna guddaadha. Kanaaf lagicha sirriitti ijaarree bifa gurmaa'een ijaarree asiin geenyeerra ammas immoo hojii hafee jiru sirriitti itti fufnee amaleedhaan tokkummaadhaan itti seennee hojjechuudhaa qabna. Kanaan dura maallaqa buusaan ture naannoo qarshii 10,000tiin boondii biteeraan akka kootitti. Kutaa 9ffaa irratti baradhuutu daree keessatti yuunit liideriin ture itti gaafatamaa dareen ture yeroo kutaa 9.
Yennaa sanarratti qarshii kudhaniin barataa irraa sassaabee jechuudha. Yeroo sana akka dareetti boondii yeroo marsaa jalqabaa sana biteera. Akka dareetti achii mana barumsaa jireen sadarkaa lammaffaatiif boondii sana galii gooneerra. Ergasiitii booddee immoo erga barumsa xumuree booddee immoo waldaatiin gurmaa'ee akka waldaattis akka dhuunfaa koottis bitadhee yeroo darbe immoo waldaa gamtaadhaan namoota walitti qabnee qarshii birrii 10,000 binneerra ammas dabalataan jechuudha. Waldaa gamtaa keessatti yeroo hojjedhus. Sababa kanaaf ammas ta'e yeroo sanarras ta'e waa'ee abbaay jechuun akka dhuunfaa kootti ni ilaalan akka qabeenya dhuunfaa kootti malee akka kan mootummaattis miti akka kan saba biraattis miti kan ilaalan. Abbaay jechuun kan keenya kan koo jechuudha kan maatii koo kan koo. Hidha laga Abbaayaatiin wal qabsiisee waan si dhibu keessaa akka dhuunfaa kootittis akka uummata naannoo keenya jiranuuttis ejjennoon uummanni kan keenya qabu hidhi haaromsaa kun yoom ijaaramee galma gahee kallattiidhaan biyyi keenya hiyyummaa keessaa baati isa jedhu inni kun akka ejjennoo kan kootittis kanadha kan na keessa jiru. Kanaaf yoomillee taanaan sadarkaa hanga wareegama lubbuutti jennee kaayyoo akkasii qabannee kan socho'aa jirrudha yeroo ammaa kana keessatti jechaadha. Kanaaf waa'ee hidha haaromsa laga Abbaay irratti hundaa'e tokko namni dudduubatti deebi'uuf shakkii tokko illee of keessaa qabu kan hin jirre ta'uu isaati. Akka kan koottis ejjennoodhaan hanga wareegama lubbuutti galmaan ga'uudhaaf kan kutannoodhaan kan inni itti socho'aa jiru jedhetanii kan amanee jiru. Har'as barbaachisaa taanaan akka humna keenyaatti hojii hafe fixuudhaaf itti deemuu qabnaa kan jedhudha. Lammaffaa immoo akkaataa amma biyya alaatii wajjin wal qabatee sochii nageenyaa naannoo sanatti waan jiru sirriitti yoo hin danda'amte karaa nagaatiin yoo hin danda'amte immoo karaa barbaachisaa ta'een immoo hirmaannee tokkummaadhaan waan kana iddoodhaan ga'uudhaaf kutannoo guddaa qabna jechuudha. Ana ammas yeroo darbe irrattis dubbadheera dheengaddasii Abbaay irratti miidiyaattis kan dhageenyus jira. Waa'ee Abbaayiif ammas ta'ee boris ta'ee ani akka dhuunfaa koottis nan bita ammas. Darbee immoo dabalataanis immoo akka ijoollee naannootti siqanii akka waldaattis immoo tattaaffii godhee sosochii kaasee namoota kana akka bitatan akka qabeenya dhuunfaa isaaniitti akka kan mootummaatti namni akka ilaaluu hin qabne akka dhuunfaatti. Maaliif yoo jette mootummaan hin darbaa hin jijjiirama qabeenyi kun garuu hin ta'a. Qabeenyi kun kan uummataadha. Maaliif mootummaan yoo jijjiirame qabeenyi kun hin jijjiiramu. Wanta kana irratti immoo nuti immoo hundoofnee hankeenyummaadhaan dhuunfaa keenyaan akka madaa keenyaatti of kunuunsinee namni madaa isaa hin kunuunfata qabeenya isaa yeroo akka goguufitti nutis immoo kan keenya irratti hundoofnee kunuunfannee hidhaa kana xumurachuudhaa qabna. Sirna gadaas ta'ee duudhaa eenyummaa saba Oromoo addunyaatti beeksisuu fi hojjetamuu qaba jedhameera. Fooramiin qorannoo gadaa irratti xiyyeeffatee yuunivarsiitii Bulee Horaatti taa'ameera. Olaanaa Yaaddisaa ammas Bulee Horaarraa gabaasa dabalataa nu ergeera. Qorannoon aadaa, duudhaa fi sirnoota hawaasaa godinaalee Gujii irratti xiyyeeffate yuunivarsiitii Bulee Horaatti taa'amee jira. Fooramii Gujii Steediis jedhamuudhaan qophaa'e kan irratti qorattoonni biyya keessaa abbootiin gadaa fi kutaaleen hawaasaa biroos argamaniiru. Sirnicha haasawaan kan banan Daayirekteerri Ittaanaa Instituutii Qorannoo Gadaa Gargaaraa Piroofeesaraa Makuriyaa Guyyee yuunivarsiitiin isaanii qabeenya yaadaa fi sirnaa hawaasa Gujii keessa jiru baasuun irratti cimee hojjetaa jira jedhanii. Dhaloonni darban rakkoo hedduu keessa darbanii kan nuun dhaqqaban aadaa, beekumsaaf qabeenya jeebanaa tiksuuf kunuunsuu keessatti yuunivarsiitiin Bulee Horaa hojii boonsaa hedduu cimee hojjetaa jira. Kana gochuuf hojii xiiqiin eegalame firii agarsiisuu isaatiif bulchiinsaaf hawaasa yuunivarsiitii Bulee Horaatiif akkasumas hooggantoota dhaabbata kanaatiin ulfaadhaa kabajamaa jedhaan. Pirezidaantii Ittaanaan dhimmoota qorannoo fi tajaajila hawaasummaa yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Gumii Boruu godina Gujii waa hundaan badhaate kana addunyaatti beeksisuudhaaf darbees hawaasni godinichaa akka fayyadamu taasisuudhaaf yuunivarsiitiin isaanii kan hojjechaa jiru ta'uu isaa ibsanii. Sirna gadaatiin alatti qabeenya godinaalee keenyaa katee albuudota adda addaa irratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Haaluma wal fakkaatuun kaayoo sadeessoo katee tajaajila hawaasaa garagaraa kennuu irratti argama. Tajaajiloota kanneen keessaa sanyiiwwan filatamaa garagaraa baay'isuun uummataaf raabsuu, leenjiiwwan garagaraa tajaajila hawaasaa kennuu,
deeggarsa manneen barnootaatiif godhuu ijaarsa adda addaa dabalatee sirni gadaa jaalalaa fi tokkummaa labsa. Gujiin immoo sirna kanaan dabalame waan qabuuf dhaloonni biyyattii sirna kana baruu fi ittiin hojjechuu danda'u qabu sii jedhan abbootiin gadaa sirna kana irratti hirmaatan. Sirni gadaa kun saba Itoophiyaa keessa jiru hundaanuu kaawuu hammachiisu. Siyaasa biyya kanaallee fi kan xaqqamu jennee yaanna. Inni kun ati saba sanii, ati sanyii sanii, ati fincaan sanii jedhee nama addaan baasuun beeku sirni gadaa. Isa kanaaf siyaasa biyya tanaallee bu'aa gaarii qaba jedhee yaada. Nama abbaa gadaaf itti fokkifatetti waan mootummaan jedhe dhaga'a. Dhaloota duubaatii fi nagaa waan nagaa barbaachisuuf waan kanatti malee qo'annaan kun sirna abbaa gadaa yoo barsiisane kana barbaachisaa isin jedha. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Caalaa Baataa Yuunivarsiitiin isaanii sirna gadaa sadarkaa koorsii irraa kaasee hanga PhD'tti kennaa jiraachuu ibsuudhaan yuunivarsiitiileen naannoo Oromiyaa keessa jiran biroonis dirqama isaan irra jiru bahachuudhaaf sochii eegaluu isaanii nutti himaniiru. Waan kan hubannoo isaa guddisuu keessatti guddinaaf jijjiirama sirna gadaa kana aadaa wal qabatee jiru ol kaasuudhaaf qaamonni garaagaraa gahee guddaa taphatu. Keessattuu dhaabbileen barnoota olaanaa gahee guddaa qaban. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa kaa'umsaa fi jalqaba fudhatee itti seeneera. Yeroo ammaa yuunivarsiitiin Mattuus haalli ittiin jalqabe jira. Kun waan gaariidha. Yuunivarsiitonni Oromiyaa keessatti argaman kanas fudhatanii irraa baranii itti deemuu qaban jedhee yaada. Walirra ilaaluun barbaachisu. Dhimma keenya. Dhimma eenyutti eenyu miti. Nama hojjechuu qaba. Hunduu hojjechuu qaba. Abbaa nuti abbeeraa miti nuti. Abbilamii irraa eegannu qabnu. Kana waan ta'eef hundi isaanii hojjechuu qaban jedhee yaada. Kana waamicha isaaniif godha. Foorumii Gujii Steediis jedhamu kanarraa galteen boriif kallattii kaa'u qo'annoo garaagaraa dhiyaaterraa ni argame jedhamees abdatameera. Gabaasa qindaa'eef Olaanaa Yaaddessaa Yuunivarsiitii Bulee Horaarraa. Gara oduu madina laala argannetti wayita dabarru Ameerikaan waggoottan 10 booda qilleensa gubataa indaastirii ishee keessaa bahu 50% hanga 52 hir'isuuf kutachuu beeksisteetti. Bara bulchiinsa Doonaald Tiraamp keessa marii dhimmi jijjiirama qilleensaa keessaa kan of baaste USA Ameerikaan hooggansa Joo Baayidaniitiin itti deebitee kamisa darbe marii biyyoota industiriin duroomanii toora marsariitiitiin keessummeessiteetti. Gabaasa abarraa bulchaa qindeesse Nuuroo Amaanootu dhiyeessa. Ameerikaan waggoottan 10 booda qilleensa gubataa industirii ishee keessaa bahu 50 hanga 52 hir'isuuf kutachuu beeksifteerti. Bara bulchiinsa Doonaald Tiraamp keessa marii dhimma jijjiirama qilleensaa keessaa kan of baafte USA'n hooggansa Joo Baayidaniin itti deebitee kamisa kana marii biyyoota industiriin duroomanii fageenyaan keessummeessiteerti. Pirezidaantii USA Ameerikaa Joo Baayidan akkuma gara hooggansa biyyattii dhufaniin dhimmi isaan ofiif waadaa seenaniin tokko dhimma jijjiirama haala qilleensaa to'achuuti. Kanas bara pirezidaantummaa isaanii ji'oottan jalqabaa keessatti eegaluuf akkuma waadaa seenan marii hooggantoota biyyoota 40 hirmaachise fageenyatti keessummeessaniiru. Yeroon keessa jiru yeroo murteessaadha kan jedhan Joo Baayiden Ameerikaan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2030tti kaarboonii industirii ishee keessaa bahu 50% oliin hir'isuuf kutachuu ishee ibsaniiru. Qorattoonni akka nutti himaa jiranitti waggoottan 10 dhufan yeroo murteessaa waan ta'aniif balaa hamaa jijjiirama qilleensaan dhufu qolachuu fi tarkaanfii murteessaa fudhachuu qabna. Ho'i dachee kana digirii Selshiyesii 1.5 gadi hir'isuuf carraaquu qabna. Kana achi biyyi lafaa kun ibidda, lolaa, hongee fi bubbee hamaadhaan gidirfamuun waan hin hafnedha. Kunis mallattoon isaa ammayyuu mul'ataa jira kan jedhan Joo Baayiden dhugaan saayinsiis kan haalamuu miti waan ta'eef daddafnee tarkaanfii fudhachuu baannaan gatii guddaa nu baasisa jedhaniiru. USA Ameerikaan hooggansa Baayidaniin marii dhimma haala qilleensaa Paarisitti deebi'uun ishee hirmaattota hedduu kan gammachiise ta'us aara summaawaa qilleensatti gadhiisuudhaan kan beekaman Chaayinaa fi Indiyaan garuu toles bades hin jenne. Kaanaadaa Jaappaanii fi Kooriyaan kibbaa gama isaaniin hangana hir'isna jechuu baatanis piroojektota hanniisaa dhagaa cileetiin hojjetan xiqqeessuuf waadaa seenaniiru. Gamtaan Awurooppaa waggoottan 10 booda facaatii kaarboonii 55% akka hir'isu beeksiseera. Marii dhimma jijjiirama haala qilleensaa kana irratti kan hirmaatte qabsooftuun haala qilleensaa Gireetaa Taamberg hamma yoomiitti dhimma kana lafarraa harkisuuf jirtu jechuun pirezidaantota biyyoota dureeyyii 40 kana qeeqan gaafatteerti. Oduu keenya ganamaa osoo hin xumuriin hangafoota isaaniin si yaadachiisa. Manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii birmadummaa bilisummaa siyaasaa fi tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaa kan kabaju ta'uu beeksiseera.
Oromoo balleessuu irratti bobba'uun jeequmsa uumuuf socho'an seeratti dhiyeessuu akka qabu gumiin abbootii gadaa Oromoo gaafataniiru. Ameerikaan waggoota 10 booda qilleensa gubataa industirii ishee keessaa ba'u dhibbantaa 50 hanga 52 hir'isuuf kutachuu beeksisteetti. Kanneen oduu keenya ijoo ganama kanaa ture kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduun ganama kanaaf qindeessine kan amma ammaatti daawwattan fakkaata ture oduu waliin abaa'umaan ture turtiin waliin qabaattaniif galanni keenya guddaadha qophiileen keenya falitti fuuf yeroo gaarii.